Ashama harka foonee akkam jirra jirtu hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kun miidiyaa waldaan samadaa ummataati. Miidiyaan waldaan samadaa ummataa rakkoo fi rakkama hawaasa keenya keessa jiru qoratee baasuudhaaf kan hundeeffame yommuu ta'u kayyoof akeekni miidiyichaa rakkoo fi rakkama akkuma jennetti rakkoo fi rakkama hawaasa keenya keessa jiru iddoolee garaagaraa qoratee baasuudhaan gurra ummataatiin gayuudha. Daayirektarri miidiyaa kana kabajamoo fi jaalatamoo Munashid Aliyyi Arab yommuu ta'u Aliyyi Arab jechuun nama yeroo baay'ee rakkoo fi rakkama hawaasa isaa keessattuu naannawa gammoojjii irratti xiyyeeffachuudhaan nashiidaa isaa keessatti akkasuma rakkoo garaagaraa qoratee baasuudhaan nama akeeka baay'ee qabu waan ta'eef miidiyaa kanatti ida'amuun miseensa miidiyaa kana ta'a jechuun afeerraa keenyaaf. Miseensa miidiyaa kana ta'uudhaan kan amma isinitti haasawaa jirus ana obboleessa keessan Abu Umeer al-Oromiidha. Akkasuma Abu Abdullahi al-Oromiinis gama boodaatti dhufuunsaa waan hin hafne waan ta'eef nufaana turaan afeerraa keenyaaf. Eeyyengaa miidiyaa waldaan samadaa ummataa madaa ummata keenya waldaanuudhaaf kan dhukkuba wallaalummaatiin waadaman waldaanuudhaaf tattaaffii isaa eegalee jira. Akkuma waayilli koo jechaa turanitti hundeessaa fi daayirektarri miidiyaa waldaan samadaa ummataa kabajamoo munshida keenya qaalii Aliyyi Arabiidha. Nutis miseensa isaaniiti. Kanaaf miidiyaa waldaan samadaa ummataa sagantaalee babbareedduu ho'aa shaashaa nama gootu qopheessuudhaaf fuulduratti kan tattaaffii godhaa jirudha. Miidiyaa madaa waldaansa ummataa yeroo yeroodhaan qophiilee isin bashannansiiftu isiniif qopheessuudhaaf fuulduratti kan deemaa jirudha. Kanaaf miidiyaa waldaan samadaa ummataa wajjin turtii gaarii.